sagantaa keenya jalqabna jechuudha. Karaa TikTokis karaa Facebookis warroonni ni daawwachaa jirtanii hanga sagantaa keenya xumuraa taatan akka nu hordoftan isin jenna. Egaa barsaan 50ffaa guyyaa irraa sa'aatii kanarraa eegalee abbaa carraa namni tokko guyyaa irraa taa'ee jira. Warroonni yaafree carraa gaarii isiniif ta'u jecha warroonni barsaa 50ffaa sin darbee barsaa 50 kodwaanii jalqabeera waan ta'eedhaaf ammuma kanatti ergachuudhaan abbaa carraa taasisanii jenna. Egaa sagantaan keenya akkuma turaanitti jira. Namoonni irratti yaachisnee namoota akkuma jaadha inni mul'achaa jiru kuni paadiidha jechuudha. Paadiin kuni maqaa namoota bilbila wajjin namoota 100 qabateera. Namoota 60 mirkaneeffatu kun 60 ta'uu qaba waan ta'eedhaaf waliin mirkaneeffannaa warroonni yaaltan carraa gaarii isiniif ta'u isiniin jenna. Warroonni yaaluu jiraatan ammuma ergachuudhaan abbaa carraa ta'a isiniin jenna. Biyyoota garaagaraa teessanii yoo yaaltanii yoo carraan sun qaqqabe isiniif ergama jechuudha. Hanga sagantaa keenya xumuraa taatan akka nu hordoftanu kabaja guddaadhaan isin gaafannaa karaa sagantaa keenyatti deemu. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Egaa paadiin kuni namoota irratti hirmaatan hunda jira. Maqaa jira, bilbila jira, hunda isaa qabatee jira waan ta'eedhaaf warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif ta'u isiniin jenna. Hanga sagantaa keenya xumuraa taatan nu hordofaa isiniin jenna. Warroonni marsaa 50ffaa isin darbee kodwaaniin jalqabeera xumura irra geera isiniin jenna. Ammuma yaaluudhaan carraa keessan yaala isiniin jenna. Egaa kana mirkaneeffanneerra karaa kamitti deemna? Karaa koyiniitti deemna jechuudha. Koyiniin kun akka faatii kana dhibbaan qabamee walitti hidhamee jira waan ta'eedhaaf kunis 60 ta'uu isaa mirkaneeffanne jechuudha. Waliin haa mirkaneeffannu carraa gaarii isiniif ta'u. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Egaa koyinii kuni karaa kamitti deemna? Karaa koyinii kana lakkaa'utti deemna. Koyinii kana meeqaan lakkoofna? Lamaan lakkoofna waan ta'eedhaaf waliin haa lakkoofnu carraa gaarii. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 jechuudha. Sagala kan mirkaneeffanneerra
warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Karaa TikTokis karaa Facebookis warroonni nu hordofaa jirtanii hanga sagantaa keenya xumuraatti hayataan akka nu hordoftanuu isiniin jenna. Warroonni marsaan kun isin darbii koodwaaniidha isiniif ergama. Warroonni yaallee yoo jiraattan ammuma iskiriinshotii qarshii 200 galchuudhaan biyyoota garaagaraatiin sanii yaaltanii carraa kun isin qaqqabe isiniif ergama jechuudha. Carraa gaarii isiniif haa ta'u daqiiqaa muraasa booddee abbaa carraa adda baasnee isinitti mul'isna. Hanga itti hayataan akka nu hordoftanuu isiniin jenna. Karaa TikTokis karaa Facebookis nu hordofaa jirtanii hanga sagantaa keenya xumuraatti hayataan akka nu hordoftan isiniin jenna. Warroonni yaallee jiraattan karaa TikTokii karaa Facebookii warroonni daawwachaa jirtanii ammuma irraa eegaltanii iskiriinshotii ergachuudhaan toora galaatii koodwaanii karaa abbaa carraa ta'a isiniin jenna. Kanaanin abbaa carraa gaaf biyyoota ji'oota muraasa keessatti beekamtiiwwan adda argachuudha. Akka naannoo Oromiyaattis biyya alaatti biyyoota lama keessatti xumuree abbaa carraa nama taasisaa jira. Isinis carraa keessan yaalaati abbaa carraa ta'a isiniin jenna.
guyyaa lama keessatti xumurree namoota badhaasaa jirra waan ta'eedhaaf carraan kun isiniin darbeen abbaa carraa taasisanii jenna. Daqiiqaa muraasa booddee abbaan carraa adda bahuudhaa fi eessa gara laataa nuti hin beeknu warroonni yaaltan hundi keessaniyyuu carraan carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa ulfaadha isiniin jenna. Egaa bahuudhaa fi eenyu laata abbaan carraa guyyaa har'aa eessa gara laataa carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Daqiiqaa tokko booddee abbaan carraa adda bahuudhaa fi carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Egaa kana carraa baasutti deemna. Carraa gaarii. Kaki dua kata agarsiisi ammansa lammataa dua kata egaa nana geeffadhu tokko waan isin jedhu alaa kana yommuu baasu harka kee tokko yommuu isin jedhu harka kee sanaa gashiita keessa gashiita jechuudha. Lama yommuu isin jedhu waliin mattaa amma sadi isin jedhutti keessaan baastu jechuudha. Kan keessaa baasu meeqa? Tokko qofa keessaa baasta jechuudha. Tokko harka kee keessa sanaa gashii kaameraa laali. Lama waliin maki berenbi waliin maki berenbi waliin maki sadi tokko qofa keessa baase. Abbaan carraa guyyaa har'aa lakkoofsa 5,418. Abbaan carraa guyyaa har'aa lakkoofsa 5,418 abbaa carraa tokkoffaa marsaa 50ffaa ta'ee jira jechuudha. Saddeet abbaan carraa tokkoffaa guyyaa har'aa lakkoofsa 5,418 jechuudha. Bilbilaa fi carraa kanaaf bilbilaa marii jedha. Bilbilaaf isa akka ta'e beeknu adda baafanna jechuudha.
bilbilaaf qotanteenya. Al tokko irra deebina. Dan cara tokko bilbila kaasu yommuu kaasu bilbilaa fi jechuudha. Marii birruu kaasuutu immoo karaa sooshaal miidiyaa waan sin beeksisnu ta'a. Marii birruu Maqaan marii birruu jedha. Abbaan carraa tokkoffaa kun jechuudha. Telegiraamii isaan bakka marii birruu kottu. Marii birruu kottu. Maqaa telegiraamii isaa. Maqaan ofishaalii. Bakka maqaan isaa normaali marii. Maqaan isaa marii birruu kottuudha. Yoo kaasee macarashaa irratti daawwallaa fi carraa kana baasnee yemmuu fixu jechuudha. Yoo kaasnete immoo sa'aatiin ni kaasuutti bilbilaa fi karaa sooshaal miidiyaa karaa tiiktookis karaa feesbuukis waan sin beeksisnu ta'a. Gara kamitti deemna? Karaa carraa lammaffaatti deemna jechuudha. Abbaan carraan qaqqabeen kuni dirree 400 iyyaalee 2 kutate jechuudha. Bilbilaa booddee bilbilaa fi yoo kaasee asofsiisna yoo kaasnee booddee bilbilee fi karaa sooshaal miidiyaa waan sin beeksisnu ta'a. Gara kamitti deemna? Karaa carraa lammaffaatti deemna. Carraa lammaffaa. Karaa carraa lammaffaatti deemna. Dhageessetti miti waan naasaa ture. Tokko akka eessa naagash. Lama waliin maki. Sadii tokko qofa keessaa baas. Tokko qofa. Lakkoofsa 3,696 abbaa carraa lammaffaa. 3,696 abbaa carraa lammaffaa guyyaa har'aa. Akan bilbil saya bilbil bisa sadabas lecur. Bersih. Cara lembaga makan bersih. Makan bersih, jadi mesti. Hello. Oh, Akkam jirtu fayyartu? silakan. Gara-gara waaqayyo kana apa carraa bukkee sini bilbilaa jirra. Apa carraa lammaffaa taatanii jirtu. Bakka gammadan isin nyaanna biyyi keessan eessa? Sedih Allah. Arsiyaa sallaa ayyeega akkaawuntii keessan karuma kanaan ergaa isin jenna walitti deebina. Yes. Bani carraa lammaffaa arsii asallaadha. Arsii asallaadha. Abbaan carraa lammaffaa kuni carraa sadaffaa baasutti deemna. Gara carraa sadaffaatti baasutti deemna. Karaa carraa sadaffaatti deemna. Sukkeeraa dhaabbadhu harka kee duwwaa akkatti agarsiisi. Tokko harka keessan agashii lama waliin maki sadii tokko qofa. Lakkoofsa 2,240 abbaa carraa sadaffaa. 2,240 abbaa carraa sadaffaa.
Maqaan Keemboon iddoo isaa jedha. Bilbilaafis abbaan irraa sadaffaa kanaa fi bilbilaaf. Hello, fayyartu. Hello. Akkam jirtu fayyartu? Rada. Jira galata Waaqayyoo kanaan abbaa carraa buqqee si bilbilaa jirra. Abbaa carraa sadaffaa taatee jirta. Baga gammaddee biyyi keessa. Asuma mattida. Ayyee akkaawuntii kee nu ergi. Abbaan carraa sadaffaa magaalaa Mattuudha. Egaa abbaa carraa tokkoffaadhaaf ammas irra deebi'aan hin bilbilamni. Abbaan carraa sadaffaa asuma magaalaa Mattuudha. Abbaa carraa tokkoffaa bilbila kaasne yoo kaasee irra deebiidhaan bilbillee fi yoo kaasnu ta'e immoo carraa tokkoffaa bilbila kaasaa hin jiru. Arsaanii 50ffaa keenya guyyaa har'aa haala bareedaa kanaan xumurameera jechuudha. Warroonni marsaa 50ffaa yaallee koodiin tokkoffaa haala bareedaatiin dhimmaashaa ol xumurree jirra jechuudha. Warroonni yaallee sa'aatii kanarraa eegaltanii yaalaatii abbaa carraa ta'a isiniin jenna. Sagantaa keenya xumuraatti haa ta'u waan hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaa.